Shamaa harka fuuni dhaggeeffattoota hordoftoota maraanataa Toobii akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo qilleensarra lafarra lo'ee lafuma isin jirtanitti isin akka qabu isin jechuu jaalladha. Egaan mana kootiif haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii koo akka taatan kabajaa isin gaafadha. Warreen maatii koo taatanii jirtan immoo like gochuun share gochuun commenti barreessuudhaan akka na jajjabeessitan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Egaa kana taansuudhaan jechuudha hasaaraa maaltu jira har'a maaliif gara keenya dhuftee naan jechuu dandeessu. Egaa obboleewwan koo amma kanatti waan hedduu namantini godhulee miti wanta furadhee dhufe haa ta'u hin ta'in malee haaluma yeroo laachisee jechuudha wanta barbaachisaadha yookaas immoo importantiidha jedhamu furadhee dhufeera jechuudha. Egaan walitti qabamiinsa yookaas immoo gamtaan maaliif barbaachisa isa jedhamu irratti xiyyeeffannoo furadhee dhufe jechuudha. Gamtaan maaliif akka barbaachisu isiniyyuu ni beektu jechuudha osuma namni isinitti himin sirriitti isinii gala jedheeti yaada. Gamtaan kan inni nama barbaachisuu fi namni tokko jechuudha wanta karoorfatee tokko jechuudha kan wanta waggaatti hojjetu yookaas immoo wanta waggaa tokkotti yookaas immoo wanta ji'a shanitti hojjetu tokko gamtaadhaan yoo itti bobba'ee ji'a tokkotti fixuu danda'a jechuudha. Wanta ji'a shanii gamtaan yoo hojjete ji'a tokkotti fixuu akka ni danda'udha. Wanta immoo ji'a tokkotti karoorfamee jiru jechuudha silaa nama tokkoo fi guyyaa tokko yookaas guyyaa lamatti gamtaadhaan ta'ennaan fixuu akka danda'udha jechuudha. Egaan gamtaanii wantoota hedduuf nama barbaachisaa kanneen akka mana ijaarsaa kanneen akka waa hundaa irratti jechuudha gamtaan barbaachisaadha jechuudha dhala namaatiif jechuudha. Egaan gamtaa kana keessatti immoo akkamittiin gamtoomuu qaba namni tokko yoo jenne hawaasni tokko yoo jenne gamtoomuu jechuun kan nama tokko osoo hin taane kan hawaasaati jechuudha. Hawaasni tokko gamtaan akkamitti deemuu qaba isa jedhamu irratti immoo yoo hin dubbadha jedhee hawaasni tokko gamtoomuu kan qabu gandaan osoo waliin qoodin amantiidhaan osoo waliin qoodin jechuudha. Hawaasa wajjin jiraachuudhaani akkuma akka isaatti wal kabajuudhaan gandis akkuma gandaa isaatti wal kabajee amantiinis akka amantii isaatiitti wal kabajee jechuudha. Karaa hundumaanii jechuudha nama ta'uun gahaadha isa jedhamu yoo fudhatee ka'ee as keessatti hawaasa keessatti walitti qabamuun yookaas immoo gurmuun ni adeemsifama jechuudhaan. Hawaasa tokko keessatti yookaas immoo gurmuu tokko keessatti gandaan wal qooduu fi amantiidhaan wal qooduun yoo dhufe jechuudha gamtaan tokko deemuu hin danda'u jechuudha. Yoollee kan deemu ta'e jechuudha amma ta'e deemeeti dhaabata malee tasuma galma hin ga'u jechuudha. Kanaaf jennaan gamtaa tokko keessatti immoo waliigalteen ni barbaachisa jechuudha. Akkamitti waliigalteen barbaachisa yoo jettanii fakkeenyaaf jechuudha. Anama fakkeenyaa fi Oromoo Wallaggaati jechuudha. Akkuma kana obboleettii koo kan biraan immoo Oromoo Arsii ta'uu dandeessi. Tokko immoo Shawaa ta'uu dandeessi. Akkuma kanallee immoo ijoolleen soddaa keenyaa nu keessa jiraachuu danda'u jechuudha. Egaan kanarratti yaa obboleewwan koo nama ta'uu qofaan ni ga'a. Gamtaa tokko gaggeessuuf yookaas immoo hawaasa tokko keessatti hawaasa fakkaatanii jiraachuudhaaf nama ta'uu bichaan baqiidha isa jedhamu yoo qabanne jechuudha. Osoo asis hin jedhini jechuudha. Osoo gara amantii hin gorini osoo gara kutaa hin deemin jechuudha. Nama ta'uu fi nama ta'uun baqiidha. Gara namummaatti deemuuf jalqaba nama ta'uun kee baqiidha. Nama waan taateef horiirraa adda baatee hiyyaa adda waan ta'eef jechuudha. Nuti horiirraa adda wanti nu baase tokko yaaduu keenya jechuudha. Nama ta'uu keenya kan nu murteessu maali yoo jettan yaaduu keenya jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo wantan isinitti himuu barbaadu tokko yoo jiraate jechuudha. Gamtaa wajjin jiraachuuf wanta hundumaa argitu liqimsitee dhageessullee liqimsitee akka nama dhageenye taatee akka nama argine taatee jechuudha. Maaliif jennaani kaayyoo keetiif deemta waan ta'eef kan deemaa jirtuuf kaayyoo keetiif kaayyoo kee galmaan gaachuuf deemaa jirta waan taateef jechuudhaan hunduma isaa liqimsiteeti hawaasa wajjin jiraachuu qabda jechuudha. Maaliif duuti biyyaa wajjin irriba waan jedhameef jechuudhaan kootu caalaa anatu caalaa jechuun inni kun tokkoffaa baay'eellee si tarkaanfachiisuu dhiisuu danda'a. Anallee baay'ee na tarkaanfachiisuu dhiisuu danda'a. Hamma danda'e na deemsisee na dhaabuu danda'a jechuudhaan. Kanaaf jechuudhaan anamoon karaa amantii, anamoon karaa gandaa, karaa wantoota adda addaa karaa politikaa siyaasa minaamina kana jechuudha. Nutti hafee jechuudhaan nuti moo osoo jennee hamma tokko it is very important akka kooti jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e nuti utuu jennee jechuudha baay'ee tokko na tola. Maaliif anamoorraa nuti wayya waan ta'eef jechuudhaan. Kanaaf jennaan yaadni kun yaada nama tokko bichaa ilaallata osoo hin taane akka waliigalaatti yaada namoota hundaati jechuudha. Yaa obboleewwan koo
asitti yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Atis na qoodde anis qoodde amma deemuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo walii galteen jiraatte garuu gamtaan keenya inumatti fufa jechuudhaan isinitti hima. Yoo walii galle jechuudha wanta hin yaadamne wanta hin goona jennee faa hin yaanne faa jechuudha ni goona jechuudhaan. Kanaaf jennaan obboleewwan koo har'a haasaa isinitti baay'isuu hin barbaadu akkuma tasaatan isinii waraabaa jira jechuudha viidiyoo kana. Waaqayyo laphee korra kaa'ee jechuudha. Kanaaf jennaan obboleewwan koo kutaadhaan amantiidhaan osoo waliin qoodin hojii keenya hojjennu walii wajjin tarkaanfii dheeraa wajjin haa tarkaanfannu walii wajjin isin jechuu jaalladha. Maaliif wanti hundumtuu hafiidha jalqabas kan dhufne nu addaamiraati dhumma keenyas jalqabni keenyas sanumaadha jechuudha wal fakkaataadha. Biyyoorraa dhuftan biyyootti deebtu jedhamti sagalee waaqayyo. Kanaaf jennaani nuyi namaadha har'a namaa borii keenya waaqayyotu beeka yookaan reeffa taana waan ta'eefu waliin qoonnu kottaa yaa obboleewwan koo waliin qoonnu nama ta'uun baqiidhuma bakka akkasumatti naa qabadhaa daraa keessan isiniin jira. Kanaafuu jennaani nama wajjin deemuuf nama wajjin buluudhaaf akkuma amantii isaatiitti jechuudha. Akkuma ganda isaatiitti jechuudha. Ganda isaa kabajjee fi ganda keessii kabajee amantii kee kabajjee fi amantii isaa atillee kabajjee fi jechuudha. Innillee sii kabajee akkanatti iyyuu wajjin deemnee tarkaanfiin keenya fagaachuu danda'a. Miila keenya walirraa bunnee ejjechuu dandeenya. Kana ta'uurraa yoo baate wal qoranna yoo taane akkas yoo taane dhugaadha. Deemsi keenya illee waan baay'ee fagaatu sunatti hin fakkaatu akka yaada kootiitti deemeeti osoo bakka hin gahin akka hafuudha jechuudha kan natti mul'ateen. Kanaaf jennaan obboleewwan koo yoon balleesse dhiifama naa godhaayi. Kun yaada mataa kootiitti jechuudhaan. Kun yaada mataa kootiitti kutaadhaan waliin qoonnu gandaa waliin qoonnu. Hawaasa wajjin jiraachuu fi waan hundumaa danda'uu qabna. Utuma arginu akka namaan argine, utuma dhageenyu akka namaan dhageenye taane liqimsine jechuudha. Garaa kana maaliif bal'ise morma kana maaliif qal'ise jettee haati koo yeroo mammaaktu jechuudha. Kanaaf jennaan utuma beektummoo hubaa wajjin jette sareen jedhaan. Utuma beektanii jechuudha. Liqimsa rakkoon tokkollee hin jiru. Dhugaadha galma keessan geessu malee hin hankaattanii. Anilleen sanuma jechuudha. Isin bichaa osoo hin taane anilleen sanumaan jechuudhaan. Osuma beekuu jechuudha. Lakkii har'atu bormitiisa jedhamu osuma beekuutiin liqimsee jiraadha jechuudha. Akkuma kana jireenyi qabsoo akkasii kana barbaaddi. Kanaaf jennaan obboleewwan koo wantan isinitti himachuu jaalladhu jechuudha. Qabsoo keenya galmaan gahuudhaaf wal qooduu hadhiisnu tokkummaan keenya itti hacimtu harka walaa qabannu isiniin jechuu jaalladha. Egaan asumaan jechuudha obboleewwan musliimaa jechuudha. Amma gaa intiniin dhufaa jira jechuudha. Tsoomii qabaan dhufaa jira. Obboleewwan koo musliimaa jechuudha warreen akka tasaanatti taartanii jirtan dhiifama isin gaafadhee jira. Akka tasaanillee yoo isinitti aaree afoonillaa isiniin jedhee jira jechuudha. Isiniif dhiiseera naa dhiisaa isiniin jechuu jaalladha. Namoota hedduu lakkoofsa koorraa bilookii gochuu jechuuni yaa'u jibba nama sanaa qabaadhee osoo hin taane namichi sun yoo natti deddeebi'ee fakkeenyaa fi borii kan caalmitti taaruu waan hin danda'uuf irraa fagaachuu waan hin barbaadeef malee jibba nama tokkollee hin qabu jechuudha. Boris taanaan har'as taanaan jechuudha. Namicha xinnoo natti bu'ee dhiifama gaafadhee irraa fagaachuun amala kooti jechuudha. Garuu nama sana jibba isaa hin qabu ammallee numan jaalladha jechuudha. Kanaaf kana akkasumatti naa beekaan isiniin jedha. Warreen immoo kutaadhaan wal qoonnaa nuyi amantiidhaan wal qoonnaa jettan immoo jechuudha. Obbolummaan diinii malee hin jiru. Diiniidhaan obbolummaan keenya kan jedhamu yoo jiraate isin keessa jechuudha. Mana koo jalatti hin argamina. Wanta akkasii sammuu keessan keessa kee'attanii tasuma mana koo sin dhufina mana keessan isin dhufu. Ani ilmaan addaam kan ta'e hundumtuu obbolaa kooti. Kanaaf jennaani ana kanatti naa gale jechuudha dubbiin. Kanaaf obboleewwan koo yoon balleesse dhiifama naa godhaa of galchaan isiniin jedha isiniin jaalladha isiniin kabaja. Waaqayyo immoo isinaa kabajuun isiniin jira obboleewwan koo akka dhumaatti isin jaalladha. Isinilleen wal jaalladha. Akkuman biyya lafaa jaalladhe isinillee walii keessanii jaalladha jedha. Miti reegofta Yesuus. Kanaaf jennaan obboleewwan koo walaa jaalladhannu. Jaalala walitti agarsiisnu. Hamma moon jiraannu. Gadi ba'ee maaltu beeka galuu dhiisuu danda'a. Isinii garaarti miti isinilleen akkuma kana nama waan taaneef jechuudhaan. Amma jirra amma hin jirru yaa obboleewwan koo. Kanaaf wal qooduu na haafu. Tokkummaan keenya haa cimu. Walaa qabannu. Isiniin jechuu jaalladha. Dogongora jiruuf dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Horaa bula deebana. I love you so much. Bye bye.